nago waa waaqayyoo godhi dubbadhume. Galanne waaqayyoo ta'u ani godina qallemoo lagaa ana wagala magaalaa Macharaatiin dhufe dhufuun koo ammaa kun akka tasaati garuu waaqayyoo jaalala isaa taanaan dhufe iddoo kana dhaabachuu kootiif waaqayyoon argamsiifadha. Dhufaatiin an dhufe fagoodhaan dhufe Kiristoos fagoodhaan hafide yeroodhuma dhihoo sagantaa wayii ta'e ture iddoo keenyatti sagantaa sana raajii dabalaallee dhufanii turanii biyya keenya wanta guddaatu ture magaalaa nu keessa jiraannu ana akka dhuunfaatti waaqayyo waan guddaa tokko naa godhe nama irraanfatamee nama gatamee nama haalli buuse waaqayyo karaa raajii dabalaa wayii tokko naan jedhee waggaa 24 dudduubatti deebi'ee natti dubbatee sana booda utuma sagantaan sun hin dhumin wanti natti dubbatame sun ta'e. Sagantaan sitti dubbatame utuu hin dhumin. Galateeffannaa gooftaa. Eshi. Utuu hin dhumin jechuudha. Nagoo maal si jedhe waaqayyo mee? Ani fagoodhaa akkana fide isinitti meera. Ji'a 5 taa'e hojii hiikee. Hojiidhuma hiikee ani konkolaachisaadha. Hojii hiikeen taa'e garuma sulloluma diinaatiin hin beekunuman taa'e waaqayyoon hin eege. Horiis fixee jechuudha. Saantima fixee horii fixee alaabaa maatiitii taa'ee tanii konfiraansii qophaa'u sanarratti kana booddee waaqayyoon hin eegu. Garuu humna koo guutuu waaqayyoof hojjedhadheen torban tokko hojii hojjedhe. Isa booda hojii waldaa sanaa hojjedhee raawwadhee ittiin bakka waaqayyoo biraa waa eegaan jiru. Akka namaatti nama waan hin ta'eef na dhiisee redheen taa'ee sana booda sagantaa dhumti jammaramee har'a jammaramee saatii booddee anaan na waamne dudduuba waggaa 24 dudduubatti deebi'ee waaqayyo waa'ee koo dubbatee mana hin jiraatu. Sagantaan dhumni ati? Ati manaa koo mana jirti wajjiniin teenya. Ani silkii haasa'an jira isheen amiin jetti mana Nagaan wantichi. Maayinni silkii ofitti fuunaan kan keetii naan jetti. Ishaati kan kootiidha. Ishee. Isa booda kan keetii naan silkicha nan cufe. Ammas isuma ergama jedhee naman waggaa naman du'a gidduudhaa fidadhe. Dhiiga gidduudhaa fidadhe. Du'a gidduudhaa naman jiraataa godhatu har'a rakkatee waan ijoollee isaatti guddisu. Harka walitti buusaa gooftaa eebbisaa. Yesuus gooftaadha. Aizo. Dhabee jira naan jedhe waaqayyo. Isa booda simmin jedhe ammas manuman taa'ee jira. Maqaa kootiin na waame. Nagaasaa nama jedhamu jennaan nan naqe. Sagalee ol kaasaa iddoon jirutti na beeka'edha. Harka keessan ol kaasaa dubbadhaa. Lafan jiru haalan keessa jiru wajjin na beeka'edha. Aizo. Sana booda waaqayyo natti dubbate. Waggaa 24 dura bara 1991 mana waraanaan ture. Mana waraanaa utuun jiru dhaameenii warri kan keenyaa dudduubatti deebi'anii warri diinaas dudduubatti deebi'anii anaaf reeffa duwwaa tafe reeffa gidduu guyyaa 4 bule kophaa koo jechuudha. Ni nama ja'a taane walirraa fagoo jira garuu reeffa gidduu jira. Guyyaa 6 bulee guyyaa 4 bulee gaafa guyyaa 5ffaa bakka sana ilaaluu dhufan warri kan keenyaa jechuudha. Gaafa dhufan reeffa jiran keessaa nama ja'atu jira namni lubbuu qabu anaa wajjin nu baasanii. Isa booddee achi baheen fayyee kana gaa waaqayyotu beeka malee raajii kana wajjin waan wal agarra hin qabnu. Hin beeku nan beekan. Sana booda waaqayyo akkas godhee dudduubatti deebi'ee. Seenaa sana dubbate waaqayyo. Seenaa sana dubbate. Eega seenaa kana haasa'e booddee maqaan na waan waaqayyo. Sana booda nan dhufee na gaafate nama waaqayyo sirriidhaan jedheeni. Isa booda wanti sirra jiru wanti sirratti hojjetame hundumti isaa cabeera ulaan sirraa banameera naan jedhee kan Nagoo na dhaggeeffadhu kun kamisa galgala. Ergaan kun kan dhufe
sagaleen kun kan dhufe kamisa galgala. Ati immoo yoo hojii jalqabde Waaqayyoo balbala baneele. Jimaata galgala naa dawwalame. Galateeffannaa iyyaa foorichaa. Hin gaddaa Waaqayyo. Daqiiqaa 5 booddee waa mana kee tolaadha. Humna qabaa Waaqayyo. Aboo qabaa Waaqayyo. Uumaa Waaqaaf lafaati. Turee du'a moo'ee ta'e. Daqiiqaa 5 kudha gidduutti waan haaraa dhatu. Ameen. Kamisa galgala dubbatame. Jimaata galgala bilbilame. Isa booda jimaata galgala naa bilbilame nafee sanbata duraa galgala hojii jammare. Hojii sana jammaree dhufee amma sinni kaleessa karaa na dhaabee ture. Mataadhaan na ba'ee dhufeetu Finfinneetti na eege. Rakkinni sun jechuudha. Finfinneetti na eegee eenyutti iyyuu dubbadhu hin jedhe makiinaa sana fidee dhufeera. Fe'een dhufee markaatoo fe'uudhaaf hin dhaabadhe. Gaafan fe'uudhaaf dhaabadhu warri makiinaa yaada jijjiiranii makiinaan kun jumaa hafe'u jedha makiinaa warra Arabii. Caatii fe'a waan ta'eef ennaan deebi'ee caatii hin fe'u hin jedhee. Lafa kaleessaatti hin deebi'u hojii kana siin hojjedhu hin jedhee. Isa booda bakka shufeerii nuyi qabnu ture shufeeriin sun hin dhufaa naan jedhanii haa dhufu hin jedheen. Siin manatti si geessee naan jedhan. Macharaatti si geessee makiinaa fuudhee ol deebi'ee dhufee jumaa Arabii Faddisaabaa gidduu hojjeta jennaan haa ta'u hin jedheeni hin dhufe shufeeriin sun utuu hin fe'umsa fe'u. Dhufee shufeeriin sun gaafa dhufu birrii anatu baaseera birrii shufeeriin sun gaafa dhufu birrii hin qabu. Warri makiinaa natti dawwalanii shufeeris bira dhufee naan jedhan birrii kenniifi naan jedhan. Ijumaan birrii kenneef. An harkaa makiinaa buuchuu dhufaayeera birrii kenneef. Sana booda birrii kenneefiin makiinaan irraan guutuu waan ta'eef borkottuu jedheeniin innis hin gale mana isaatti borumtaasaa makiinaan utuu fe'aa jiruun iddoo kana dhufe. Dafinoo isaa dhufe. Dafinoo isaa ganama jechuudha. Garasa wajjin kadhanneef. Asin dhufee namni Waaqayyo tokko turee re'ee si wajjin. Raajiin fuuluma koorratti wayii dubbisanii manatti galleennaan as dhufnee naa kadhatan kadhata amantii iddootti kana taa'ee sagalee mana duwwaa zayitii naa kennanii dhaqiitii zayitii kana marii sanatti buusii yaadi sun diigameera. Eebbifamaa argamuudhaas hafuurri amantii tokko sirratti dhangala'a. Duumessi amantii tokko mana kee tolaadha. Nura asii zayitii sii kenneen dhaqii mariitti buusii. Magaalatti miniin kun amantiidha malee. Dhoksaa miti amma kun. Amantiidha. Isa booda na nama ne zayitii sana fudhee. Zayitii sana fuudhee dhaqee makiinaan kun makiinaa Oromsiimaati. Mucaan naa wajjin jira. Akkatti mariitti buusun dhabe. Zayitii sana. Egaa jarri akkatti nama hubatan gara biraa. Isa booda dhannee waan jennee dhannee gaafa isaan makiinaa keessaa bu'aa jedhanii bu'aa bakka qulqullufeen dhufaan jedheeni zayitii sana mariitti buuseen maqaa Yesuusiin hafeera jedheen bu'e. Nan bu'ee dhannee nyaata dhumnee makiinaa keessa rafaa kadhadheen rafeen ijoolleen iddoo biraa rafna naan jedhan dhaqaa rafaan jedheen nan kadhadheen nan rafee borumtaasaa fe'ee sharaa hidhee maal jedhee hinuma neeqa shufeerii hin dhufu inni nageessee deebi'u jechuudha. Hinuma neeqa hin dhufu. Hinuma neeqa hin dhufu halkan keessa sa'aatii 4 ta'e. Isa booda warra makiinaatti dawwaleen maaliif shufeericha hin argitanii sa'aatiin sokkeeraa hin deemna karaa fagoo deemna miti jennaan shufeericha silkii isaatu nu dide ati deemii naan jedhan. Shufeericha silkii isaa hin dide annan deeme yaadii jumaa sunis hin hafe ammas qorumsi gara biraan dhufe qorumsa sana immoo hin dubbadhu jedheen dhiise. Wanta tokkotu jira kadhannaa kiristaanaa keessatti. Amaraajii kanatti wanda waliin danda'u isa booddees na mudatee ture. Isa kana ofiin itti bahe. Dhawuudhaas na እግዚአብሔር ምስክሬ ነው. Ofii kootiin itti bahe. Ofiin itti bahe wantichi hin dhufe nan galche makiinaa sana. Biyaajoo 3 hojjedhee nan galchee ayyaana gale. Gaafa ayyaana galu meerre makiinaan jennaan lakkii makiinaa Addis Ababaa dhaabee ayyaana dhufee jedheen galcheera garuu nan galchee
galcheen ayyaana koo baaseen ayyaana warra musliimaas baaseen facaasaa darbe zimmee shaantaa koo fudhadheen manaa bahee dhufe. Eessatti nama makiinaa fiduun Nagaan jedheen. እግዚአብሔር ምስክሬ ነው. Isaan kunoo namni lama sadii jiru immoo isaan immoo akkan itti dhufee nan dhufee Addis Ababaa isaanii hojii wal agarree dhimma wayii tokko qabu isaanii wajjin hin taane. Waaqayyo waan haaraa godha naan jedhe raajiin. Waaqayyo waan haaraa godha. Isa booda Waaqayyo waan haaraa godha nan taa'ee siree qaban isaanii wajjin dhimma isaanii hin hojjedhaan. Wajjumaan dhimma isaanii tokko fixaa'eerra. Utuma jennu utuman makiinaa kan isaa oofuu dhimma wayii inni fixachuudhaan naa dawwalan. Eessa jirta Finfinneen jira. Makiinaa wayii tokko jira. Hin oofta naan jedhanii naan jedhe. Abbaa makiinicha na beekamu. Hin oofta jedhanii eessa jirta jennaan makiinaa oofee akka nyaadhuuf Waaqayyotu naa kenne nan oofa makiinaan jedheen. Hin ooftaa eessa jirta bakka akkasii. Kottu makiinaa mana garaajiitiin naa baase deenan naqee. Mana garaajiitiin baasee kaleessa fe'umsa walakkaa fe'een bulee ganaa bor immoo itti guuteen biyyatti galaa እግዚአብሔር አዲስ ነገርን ያደርጋል። ይደንዳል ከናፊ waaqayyoon dhuunfaat waaqayyoon qaxxataa amanannaan waaqayyoof taanaan waaqayyo isa akka kootii goda sanaa fiduudhaafitu sagaltamii sagal dhiisee isee tokko barbaachisa gadi bu'e. Inni minim himmaarrabaasawu barandaa caatiitiin hafuudhee namina dhiisee ani suusii gootuu sinitti lakkaa'e isan hin qabneetu yartuu. Suusiidhaan anumtiyyuu kana hundumaan irraa fuudhee waaqayyo kibir bootaadha isinaa qoome እግዚአብሔር irraa qoome. Ilma dubartii. Gabaabsa waaqayyo magaalaa keenyaaf wanta inni hojjete kana booddee zamanuu እግዚአብሔር ልጆች ዘመን ነው ኬዳ በሪቺ በለቶሌ waaqayyooti jedha maaloo biilla dhabbadho boleessana na barichi baleetolle waaqayyooti godha ishi wayitu ta'e wayitu ta'a jedhe waaqayyo hin dubbate kana booddee barichi bara ijoollee waaqayyooti. Moortuudhaaf xibaartuudhaaf dabtaraadhaaf hin ta'u jedhe. Isaan ergaan fuudha waaqayyo jedhe. Magaalaa kana keessaa Jawweedhaan Waraabessaan warra hojjetan ofii kootiin itti ba'a jedhe. Fuulaan itti ba'ee wayii agartuu jedhe. Isa booda wayitu ta'ee ammana hin jiru wanta ta'e obboleessa kootu beeka magaalaa sana keessatti. Mi'a dubbatu jechuu dubbadhu mee. Nagaan waaqayyo isiniif haa ta'u. Nan dhufee qallemoo laggaa magaalaa Macharaati. Wanta ni jedhe kan kooganaa ittiin deebi'a. Akkuma ta'e harka nutuma ciisnuu sa'aatii 9 keessa balaa elektirikii ta'e. Waaqayyo gaafa dubbates mana Jawweef Waraabessi keessaru balaa elektirikiin qabeen manicha walitti fuudhaa jedhe. Mana 4 walitti hin gubee Waraabessi inni kaan inni ba'e gubatee burratee dhaqee meedaa irratti du'e Jawwechi garuu wajjinuma gubatee dhume. Inamantu iyyaati ta'a. Wantichi inuma ta'e in qabate mana keessatti mana amma ibiddi gaafa mana kana keessaa elektirikii wanti xinnoo isheen mul'atamni hamma manni sadii gubatee dhumutti mi'i keessa jiru wanti keessa jiru hamma inni dhumutti mul'anne. Eega fixee booddee bakkee ba'ee raddaatii makiinaa darge. Makiinaa keessa rafti jedhanii hin kaatee gilaaksii gootee gaafa namni mirmatu dhumeera hojii waaqayyo hojii raawwate. Balichuu banamuu dide gaafa sana gaafa namni alaan itti yaa'ee dhaqee barrii mana sanaa cabsuuf jedhu balballuu banamuu dide hamma gubatee dhumutti. Mana Nagaan mana Waraabessaa Jawwee keessa jiraatan gubatu ammayi. Nora. Mee maal jettaati waan ta'e dubbadhu Nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u. Ameen. Anis akkuma boletkoo jedhan qella wallaggaa magaalaa Macharaatti haadha warraasaan jedhama. Gaafas jechuudha halkan sa'aatii 9tti gaafa birmanne
Waaqayyoo dubbate keessan deebi'u. Waaqayyoo isa dubbate galmaan ga'a. Jawwee isicha isin rakkisu waraabessa xonqolaadhaan biyya kana keessa rakkisu yeroo dhiyootti bakkeetti baasaadha Waaqayyoo. Halkan sa'aatii 9tti rafna isa booddee gaafa iyyamu raddaatii makiinaatu kilaaskiidhaan iyyisiise isa booddee dhummoo manicha bukeedha mana nyaataa wayii qabna. Manicha tarii maanni ijoollee kootti waa ol galee moo dirqamaan jennee ani isa manni gubatu iyyuu yaadaan hin qabne. Fiigaa gaafa nuyi halkan sa'aatii 9tti hidhannu inni iyyama malee manni gubata waan arganu hin qabnu. Inni iyyama malee abiddan arginu garuu abiddi jalaa naannee gubate inni iyyuu makiinaan kilaaskii godha. Isa booddee mana sadii gubee fixee Baayyatu itti gubate Baayyatu keessa gubate miliyoona waan tilmaamamuudha. Mana sadii gubee fixee mana arfaffaa qorqorroo irraa diiganii arfaffaa gaafa ni qafatu innaame isa booddee waraabessi achi ni karaa dugda duuba fiigee ba'e hannama iyya birmatu dabarsuu didee iyya ba'e waraabessi ni tokko darbee dhaqee du'e inni lama ammoo bakka inni bu'ee dhabame isa kanaaf Waaqayyo isa dubbate keessan deebileef galata galchaa. Iyya fooriqaa Yesuusi. Maal jedhame maal waasa'am bakka xonqolaadha jawweedha birriin namni birriillee buusuu didee jawweedha jawween ergi peestaaliidhaan bahee dhaqee gubataa isaa dhaqee gatame peestaaliidha. Waraabessi adda booqaa dhaqee fagaatee du'ee jawween immoo peestaalii bicaa beetu peestaalii bicaadhaan inni gubate dhaqee gatame. Gubataa sabaa sadii gatan. Ergasii namni bakka akkuma isaa xonqolaadhaan hojjetan hundumaa mirkaneessee hin beekame jechuudha. Harkatti qabaa. Waaqayyo bara keessa na eebbisu jedhaani. Innan dura isaa jiru Waaqayyo ragaa boloota kanaaf waan haaraa ta'a. Gooftaa Yesuus ragaa koo balbala haaraa banama. Waaqa durattan isinitti maa torban kana torbanii illee ta'a. Tibeeffadhaa harkatti qabaa amantoonni larra babagaa yaadii ajeekatii kottu baasanii harka ragaa. Laatoo baharaa dhara bagaa yaadii ajeekatii larra babagaa yaadii ajeekatii. Maqaa abbaatti kan ilmaan kan hafuura qulqulluu Waaqayyoo tokkotti ulfinni Waaqayyoo jireenya keessan irratti ta'u. Yaadamee kan hin beekne mana keessanitti tolaa galu. Eebbi haaraan mana keessanitti tolaa galu. Nagaan iddoo keessanitti deebi'aa gooftaa eebbisaa amantoonni. Gaafadha maatu ta'e beektu jara firaqoo wanti Waaqayyo namaa godhu waan guddaadha. Nuti akkuma ni dubbatu inni akkuma ni dubbate seenaan keenya seenaa fokkisaa seenaa namatti hin tolle. Nuti bakki nu dhoone an akka gooti baay'ee iddoo gadheedha. Nan qaamaa nan tuutaa nan dhugan ture ejjituudhas baay'ee nama hattus tureera. Waaqayyo garuu gaafan gara gooftaatti deebi'u akka inni namane bara 2012 har'a waggaa 3 Eeyyee obboleettii koo kanas immoo wal fuune bara sana birii 600 waa qabna har'a garuu gooftaaf galanna ta'u makiinaa qabna mana nyaataa qabna kun hunduu kan inni ta'eef kun hunduu kan inni ta'eef maaliif gara gooftaatti cinne gooftaatti cinne ergaa guddaadha nama si bira jiru qaba gooftaatti citiidhaan ergaa cimaadha nama dubbate. Waaqayyoof wanti dadhabamu hin jiru. Akka maatii keenyaatti maatiin keenya ortodoksiidha as qullubbii Gabrielii kana waggaa waggaatti deebi'u firoomti keenya qeessota. Kanaaf waa'ee waaqa raajii isinitti hima waaqa raajii dabala. Waaqayyoonni kan raajii waaqa addaati dhugaadha. Waan inni isinitti himu tokko jira wanta tokkitti. Raajii inni waaqni kan raajii waaqa addaadha. Maal akka ta'e beektu torban isaan sagantaa tajaajila dhufanitti an ergan gooftaa fudhadhe baay'ee na dhukkuba ture nan deddeebi'ee ciisaa Phaawulos kana tokko ambassaa referina godhe roonda angaruu takkaan hudheessan mana Yesuusin naqa. Takkaas lubbuun koo waan taane hanga du'aatti illee yeroo hundaa ta'anii kaane jalloonni daayirektii dhufanii huba qoonqoo koo na waraananiiru qoricha siilaanna qoricha toonsilinaa jedhan garuu Yesuus dinallaan. Saganaa fi torban isaan dhufan illee sireerran ciisan ture IV qaxaladde. Isa booda guyyaa isaan dhufan sagantaa jalqaba kan jedhu annaawunsiin konferensiin immoo makiinatti makoo kanaan ta'e. Gaafa isaan dhufanii ciisaa tureen qidaamee galkasaati nan naqe gaafa naqu ani nama taa'ee liphatu.
sa'aatii booda jechuudha. Baay'ee nama taa'ee dhiphatu, baay'ee nama rakkatu isa booddee maal Waaqayyo akkamiin ta'a akkam na goota nan du'a moo konkolaataan kunis idaan narra akkamiin ta'a maalan godha narkaa fudhatamoo namichi kun waan jedhuun taa'ee dhiphadha qubee kokkommoo qabna turre. Isa booddee raajiin na waamanii nama taa'ee dhiphachaa jiru naan jedhan. Dhugaadhaan nan beekan isaan anatu beeka garuu yeroo lammaffaa beeka isaan dhufanii reefna argan. Kanarratti yaadadhee isaan garuu nan beekan ture. Nama baay'ee taa'ee dhiphachaa jiru, nama dudduubatti taa'ee yaaddaa jiru. Waaqayyo Geetaachoo Gadhaalchaa nama jedhamu naan jennan. Hallelujah. Lafaati dhiphattu sanaa fuudhee tulluu eebbaatti si biisisaan. Miilla keetu ariifatee tulluu eebbaatti fiiga. Maqaadhaan si waame Waaqayyo. Maqaadhaan gaafa Waaqayyo na waamu fiigee achiin bahe. Fiigee gaafa bahu saba kanatti galagalinaan jedhan akkas gubaa'ee maguutuu jira. Elaamee naan elan eebba xinnoo tokko sirkaraa isee sirkatti naaffisaa rumteedhan eeyyeenan. Kana mini Waaqayyo ganaa nama bal'isa rehoobottan naa jedhan. Hallelujah! Hallelujah! Eebbi na argate si argatu. Mana kee argatu. Hallelujah! Isa kanaaf irra ayyaana Waaqayyo raatirra ka'ee isinitti mugooti. Isaan kana naan jedhanii torbee sadii hin taane isaaniin utuu hin argin nan hawwaa nan dharra'an ture waldaan nan hawwatte. Sana booda maalin godha galgala lafa isaan waldaan itti irbaata feere dhaqeen harka koo qabee karadhee sana booda raajii na eebbisanii na geggeessanii torbee sadii booddee wanti ta'ee zayitii kan isaaniin iyyaafadhee argadhe. Namatti kennee dhufe. Zayitiin fudhannatti fakkaata. Dagadheen sanbata guddaa galgala gaafa uffata koo sirreeffadhu saataa keessa zayitiin jira. Zayitii kudhan fuudhee dhaqeera. Bolataatti jiru abbaan misiraatiin jirtu as bolataatti kennee. Namoonni walbaa yoo jiraatan fudhatan jedheen itti kennee deemu. Galgaleeyyuun gaafanne zayiticha hin dhufu isaan isa. Sana booddee dhoksaadhaan jaarsa kana biraan zayitii kana argadhee Waaqayyoo danda'a dhadheen yeroon idaa kun akkuma isinitti hime ga'eera. Zayitii isaanii zayitiin kun gaafan argadhu itti meegalee ishee maayira beetuu dugda isaarraa siif banameeradha. Hallelujah! Iyyaanaa banameera! Banameera! Sana booddee gaafan zayitii kana argadhu gooftaa naaf bani gaa akkuma asirraa jedhu kana dheetan ganama torbee irra hundumaa mana koo gaafan banu akkuma galeen abbee misiraachee gaafa natti mana kee naannessi racca'ii naan jedhan. Gaafuma galee naannessee raca'u nagaa guddaa waan addaa tokko ta'e. Hin naganna hin jiru uqubee kaffaluu yaaddoomna. Makiinaanis na jeeqi turte garuu sa'aatii sanaa ka'ee nagaa ta'e maal ta'e torbanarraa gaafan qulqubeen geessutti ganam gooftaa akka fedha kee godhe dheetan zayitii kana itti biifee gaafan geessu iseenii daqiiqaa 30 booddee akkas sargii wayii jira ture safara keenya jara gargaaraarti akkas magaalaatti baarti. Fiigaa dhuftee harka na fuute maanni jedhee qulqubee keenya beekte kan baate zayitii raajii. Banameera jedha. Maal jedha zayiticharraa? Siif banameera. Jedha naa banameera jedha. Naa banameera jedha. Ameen. Hallelujah. Argatti qaba. Fuula Waaqayyoo irratti isinitti hima. Waaqa irratti isinitti hima. Dhuga ba'umsa isaaniitiin namoota 43 banameera. Ana namni jedhu tokko dafee dhaabata. Namni 42 achii tokko akkana jira nana mana. Ana namni jedhu ameena jedhu. Hin baname. Hin baname. Nura sabata. Hin baname qulqubeen hin ba'e. Prosesii akkuma inni amma jedhee prosesii jalqabnee jirra maqaa jijjiirraatti irraa gooftaan nu gargaareera. Amma immoo lafa kana dhumne gooftaan ammas ganaa akkuma isaan jedhani dachaa ayyaana waan haaraan nuuf ta'a ammas. Dhugaa wangeelaa dhugaatudha. Ameen. Qamadii qulqullaa'uun argaayira. Ameen. Oobdii miicamuun argaayira. Ameen. Midhaan hafarfamuun argaayira. Ameen. Ebba qulqullaa'aa harka keessan galutu jira. Dhugaa Waaqayyooti. Ebba qulqullaa'aa dafee harka keessan galutu jira. Harka keessanitti qabaa raawwatameera jedha. Amen. Waa'ee isaaniif Waaqayyoon eebbisaa iddoo isaaniitti deebisaa. Waaw. Hin danda'are. Hin hojjeta. Nama simbira jiru jasa keessa Yesuus gooftaadha jedhaani.